is in danger. I'd like to give an example. Allah says in the Quran. walitti dhufeenya addaa namoota musliman tahin waliin qabdan akkamitti akka amantii teessan miidhuu danda'u fakkeenyaan isiniif kan rabbi quraana keessatti suuraa al-baqraa suuraa lammaffaa aayaa 221 irratti akkana jedhe dubartoota mushrikaa hin fuudhinaa hanga isaan amananitti dubartii mushrikaa hanguma feetes isin gammachiistu gabrittii mu'minaatu irra toltuu mushrikaa caala kana jechuun namni muslimaa tokko dubartii musliman tahin dubartii sanama gabbartu tan shirkii dalaydu fuudhuu hin danda'u yoo isiin amante malee yoo isiin muslima taate malee yoo isiin mu'mina taate malee sababni isaa intalti muslimaa intalti mu'minaa intalti rabbitti amante dubartii mushrikaa ni caalti intalti rabbitti hin amanne osoo isiin na fuudhi isin jetteehu dubartoota dachi tanarra jiran keessaa irra bareedduu osoo taateehu dubartii dureettii dachi tanaa osoo taateehu dubartii mu'minaa tan hiyyummaa qabduus taatu tan bifaanis hin bareennees taatu irra toltuu dubartii mushrikaa ni caalti haalli wal fakkaataan kun saala faalaatiifis ni dalaga dubartii mu'minaa dhiira mu'minan tahinitti dhiira mushrika tahetti hanga inni amanutti malee itti heerumuu hin qabdu mu'minni dhiiraa gabra osoo tahillee nama shirkii dalagu ni caala namni mushrikaa sun osoo isin fuudhuu barbaade dhiira dachira jiru keessaa irra bareedaa osoo tahillee dhiira dureessa dachi tanaa osoo tahillee tarii mootii biyyaatis osoo tahe mu'mina humaa hin qabneetu isa caala mu'minni dhiiraa hiyyeessaas yoo tahe fokkotaas osoo tahe nama mushrikaa san caalaa gaa'elaaf filatamaadha kanaafuu bakka tanatti walitti dhufeenyaan wal qabatee yoo nama musliman tahinitti heerumte yookiin intala mushrikaa fuute yookiin dhiira mushrikaatti heerumte amantiin tee rakkoo keessa seenti sababa kanaaf namni muslimaa nama musliman tahin yookiin mushrika waliin bultii akka hin jaaranne dhoorkame kanaan ala haala baramaa keessatti nama musliman tahinitti tola ooluu qabdan qooda muslimni tokko hawaasa musliman tahin keessatti qabaachuu qabuun wal qabatee amma gama garee xiqqaa sadaffaa dhufnee jirra gareen xiqqaa sadaffaan da'waadha da'waa jechuun maal jechuudha namoonni naannawa indiyaa irraa dhufan jecha da'waat jedhu ni beekan jecha da'waat jedhu dhageenyaan wani sammuutti isaan dhufu waa'ee ruuza biriyaanii fi pilaawoti da'waa yookiin da'waat jechuun biriyaanii yookiin pilaawoti jechuu miti da'waa jechuun yaamuu afeeruu jechuudha afeerraan ammoo nama alaatiif godhama kanaafuu da'waa jechuun qajeelatti nama musliman taane gara islaamaatti yaamuu jechuudha wayita nama muslimaatti waa'ee islaamaa himnu jechi qajeelatti gocha san ibsu islaah kan jedhu kana hiikaan isaatis suphuu yookiin fooyyeessuu jechuudha garuu nama musliman taanetti waa'ee islaamaa wayita himnu wanti dalagaa jirru afeerraa waan ta'eef jechi qajeelaan ibsu da'waa kan jedhu kana jechi da'waa jedhu kun yeroo ammaa nama muslimaatti waa'ee islaamaa himuu fi nama musliman taanes gara islaamaatti yaamuuf hojiirra kan oolaa jiru ta'us qajeelatti da'waa jechuun nama musliman tahin gara islaamaatti yaamuu jechuudha da'waa godhuun nama muslima ta'e hundarratti fardiidha keessattuu namoota muslimaa kan hawaasa musliman tahin keessa jiraatan irratti fardiidha haasawa wayitaan jalqabu aayaa qur'aanaa tokko suuraa Ali Imraan suuraa sadaffaa aayaa 110 irraa hin ibsu jalqabe rabbi subhanahu wa ta'ala akkana jedhe Allah subhanahu wa ta'ala says kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas o muslims ye are the best of people evolved from man isin ilma namaatirraa irra caalaa ummataa taatanii jirtan rabbi khayra umma caaltuu ummataa je'enu yaamuun kabajaa nuuf kanne wayita kabajaan namatti godhamtu ammoo itti aansee itti gaafatamummaatu dhufa yoo itti gaafatamummaan jiraatte malee kabajaan hin argamtu fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti daarektarii barsiisota caalaa kabajaa qaba barsiisonni ammoo barreessituu caalaa kabajaa qaban haa ta'u malee yeroo wal fakkaattuu sanitti daarektarii barsiisota caalaa itti gaafatamummaa qaba barsiisonninis barreessituu caalaa itti gaafatamummaa qaban yoo itti gaafatamummaan jiraatte malee kabajaan hin jirtu rabbiin qur'aana keessatti khayra umma je'eenu yaamuudhaan kabajaan uf laate isin musliimoonni ummata dachii tanarratti uumame hunda caalaa caaltuu ummataati nuun jedhe eegasuu itti gaafatamummaan qabnu seetanii deebisaan aayama wal fakkaataa san keessatti ibsame rabbi itti fufuudhaan akkana jedhe ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billaah sababni isaa nuti toltutti ajajna hamturraa dhoorkina rabbitti amanna yoo toltutti ajajnee hamturraa dhoorkine malee warra khayra umma ja'amee yaamame san keessa seenuu hin dandeenyu muslima ja'amnee yaamamuudhaaf hin mallu muslima hundarratti namoota musliman tahin afeeruun dirqama taasifamee jira gara toltutti isaan yaamuu hamturraa isaan dhoorkuu fi rabbitti amanuun dirqama muslima hundaati rabbi suuraa muhammad suuraa 47ffaa aayaa 38 irratti akkana jedhe yoo dalagaa teessan hin dalayne
dirqama rabbiin isinitti kenne yoo bahuu diddan wa in tawallaw yastabdil qawman ghayrakum yoo duubatti deebitaniis rabbiin namoota biraa kan isin hin tahin bakka teessan buusa ثم لا يكونوا أمثالكم إسان إيغسي أكا خيسان انتهن يو دلقا تيسان دلقو جدا يو أجج ربي هردفو جدا ربين بكا تيسان نموت برو بكا بوسا نمو نسون أمتها على عمل أداك أبوتان ربي سورة البقرة سورة لمفا آيات إبتكو في أفرطة مسدرتي نتي أمت جدو غليسا إسن تاسفن سونيس نموت إرت رقا كتاتني في ergamaalleen akka ragaa isin irratti ta'uuf je dhaamsa islaamaa nama musliman tahinitti geessuun dirqama muslima hundaati gaafiin isin gaafachuu barbaada fakkeenyaaf dalagaaf jecha mana keessanii baatanii deemtan namni ollaa keessanii tokko ammoo haadha teessan arrabse jechoota fofokkotoo fayyadamee haadha teessan arrabse wayita gara manaa deebitan ollaan keessan sun haadha teessan arraba hamaadhaan arrabsuu yoo beeytan maal gootan wayita gara manaa deebitan ollaan keessan sun lafumaa ka'ee haadha teessan arraba hamaa arrabsuusaa yoo bartan maal gootan isa tumtanii isa miitanii isa ajjeeftanii obboleessi tokko nin tuma je kan biraa ammoo isaan miidha je kan sadaffaa ammoo nin ajjeesa je wayita gara manaa deebitanii ollaan keessan sababa malee haadha teessan jecha fofokkotaan arrabsuu isaa beeytan gariin ni tumtan gariin miidhaarraan geessan gariin ammoo ni ajjeeftan walumaa galatti ollaan keessan sun barumsa wahii akka harkatu godhamuu qaba kan jedhu yaaddan akkasimo akkasii miti yoo ifii godhuu dadhabdanillee nama biraa kan raawwachuu danda'utti qaxartan akkasimo akkasii miti eeyyan sababni isaa haadha teenya ni jaalanna haadha teenya ni kabajna waliigallee ollaan keenya sun badii isaarraa barachuu qaba kan jedhutti amanna gaafiin tiyetana addunyaa tana keessatti wanti haalaan jaallattan maali tokkoffaa irratti eenyuun haalaan jaallattan Allah nuti Allah subhanahu wa ta'ala haadha teenya caalaa abbaa keenya caalaa haadha warraa teenya caalaa joollee teenya caalaa jaalanna tokkoffaa irratti isa jaalanna nama muslimaa barbaaddan yoo gaafattan deebisaan wal fakkaatti wanti ati haalaan jaalattu Allah ربي قرآن خيستي سورة مريم سورة سقلفا آية 88 هنگا 92 مرت أكنجي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يهودا في نصاران رحمن المقدة جأن لقد جئتم شيئا إدا رقمت إسين وان فقطا في الدنيجرتن تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا دبيتنا الراسمين بكاكو دچينيس رولو في غارينيس چچبني ديغمو فدهاتن ربي سبحانه وتعالى نمني توكو ربي الماركه جي وان دبته فجچ اوسو سلاسمين ميرا قباته ني ببقيت اوسو دچينيس ميرا قباته سلاني لولوتي غارينيس سلا چچبني خوفن كن هندي وان نمني توكو ربين علم غدته جيف مودتا سببني إسا wanti irra hamaan irra fokkotaan ati rabbiin jechuu dandeessu ilma godhate isaan jechuudha arraan tana keessattuu hawaasa musliman ta'in keessatti guyyaa hunda hiriyoonni keenya kan musliman tahin waahillaan keenya kan musliman tahin rabbi arrabsutti jiran rabbi ilma harkati jechaa jiran nuti garuu dubbachuma dadhabne wayita muslima tokkoon eenyuun irra caalaa jaalatta jennee gaafannu deebisaan Allah kan jedhudha wayita namni tokko haadha teessan arrabsu wayita dubbii hamtuu siin jedhu nama san tumuu barbaadda nama san miidhuu barbaadda nama san ajjeesuu barbaadda namni hedduun guyyaa hunda rabbi arrabsutti jira garuu isin dubbachuu man dandeenyu an dhaqaatii miidhaa isiniin jechaan jiru dhaqaatumaa isiniin jechaan jiru an dhaqaatii ajjeesaa isiniin jechaan jiru islaamummaa keessatti shari'aa islaamaa keessatti wanti kun hin hayyamamu namni tokko waan rabbi arrabseef jecha ajjeesuu hin dandeessan hin hayyamamu yoo xiqqaate mee dubbadhaa wayita namni tokko haadha teessan arrabsu isa tumuu isa miidhuu barbaaddan guyyaa hunda hiriyoonni keenya kan musliman tahin waahillaan keenya kan bakka dalagaa kan musliman tahin rabbi arrabsaa jiran isin garuu dubbachuu man dandeenye isaanitti dubbachuu huumiti inumaa isaanii waliin dhiichisaa oolla yeroo muraasa booda yeroon kiristimaas ni dhufa nuti musliimoonni hedduun hiriyoota keenya kan kiristaanaatiin meerii kiristimaas jennee gammachuu isaanii qooddan
Many of us, dogongora isaanii qajeelchuu miti isaan waliin ayyaaneffachuutti our jirra Christian friends, baytu warri kiristaanaa yesus ilma rabbiiti correcting them. rabbi yesuusiin diisembar 25 dhalfate jaanii dubbatan Christmas, rabbiin nuuf haa dhiisu that Jesus isaan qajeelchuu miti is the Son of baga God. gammaddan And isaaniin God jechaa jirtan begot rabbi nuuf haa dhiisu Jesus upon Billah. rabbi yesuusiin gaafa diisembar 25 dhalfate jettanii ragaa bahaafii jirtan You are giving meerii kiristimaas jettan meerii kiristimaas jechuun maal jechuudha isaan gammachiiftanii rabbi nuuf haa dhiisu rabbi yesuusiin gaafa diisembar 25 dhalfate jettanii ragaa bahaafii jirtan Merry Christmas. dubbachuu danda'uu qabna andhaqaati isaan miidhaa yookiin tumaa jechaa hin jiru yoo xiqqaate dubbadhaa dubbachuu hin dandeessanii hawaasa musliiman ta'een keessatti hawaasa kiristaanaatis ta'ee hawaasa hinduu keessatti waanuma wal fakkaataatu jira iddoon ani irraa dhufe keessatti waan baramaa tokkootu jira From where I come, that is waan ganeesh chaturtii jedhamutu jira Ganpati. musliimonni hedduun ayyaana kanarratti ni hirmaatan Muslims wayita parasaad yookiin nyaata xiqqoo sanama dura kaayan san musliimonni haraama ta'uu isaanii beekan garuu hiriyaa keenya akkamitti mufachiifna jedhan hiriyaan isaanii waan itti mufatuuf bismillaah jedhanii sanama dura kaayan friend, he'll feel kanaafuu boru bismillaah jedhanii foon booyyee nyaachuuf deeman bismillaah jedhanii farshoo dhuguuf ta'an ummata musliimaa kana maaltu mudate day after tomorrow dubbachuma dadhabne alcohol. bar waan salphaadha Happened to the Muslim na amanaa dubbachuun waan salphaadha afaanuma keessan qofa banuutu isin irraa eegama It is so easy. arrabsuu hin qabdan mirga isaanii dhiibuun qabdan So easy. Only qur'aanni ifatti suuraa al-an'aam suuraa 6ffaa aaya 108 irratti akkana jedhe Quran clear. warra rabbii gaditti waan biroo gabbaran hin arrabsinaa Revile not. beekumsaan malitti jibbaadhaan rabbi arrabsuu danda'an jedhe kanaafuu isaan arrabsuu hin qabdan wanni godhuu qabdan gaafii sasalphoo taate gaafachuudha So you do not have haalaan salphaadha language against them. Only thing you have to ask them.